Ifillee isaan qabdanii dachii sana xaaruu qabdan. Yoo isaan qabdanii isaan galchiin nama meeqanii ta'an isaan lamee. Isaan hanga magaalaa tana keessa galchuun hoggartee mi'achiin tunuun xaaramtu inshaallah galchuu qabna indee ofirra murteessinee jira nuti. Agartan jafa akkan duuni akka jiraannetti jafa isaan. Najjaa akka gartee hidhee gartee mi najjaa rabbii yoo hola dhaabe hidheetiin gartee miti akkaati gartee miiqaa beeksitee irra dhabu gootu gartee miti hanga inni ala taa'ee alaatti gurguranii kana gartee miti. Jafa akka dhiiraa akkanaan arginaa garree bariisaan. Laa dhiirtiin maa hundumtuu sumaatu kana miiqaa rabba isaa hidheetiin harka gadi galchuu ta'a inshaallah. Filaanaa akka fidina barbareen girgiraa naqee kan ta'u laame. Inshaallah tanaawu. Garaan gubee kana isa. Qaama guutuu barbaree uluta inshaallah naarsa rabbii harka keetinni deebisaa nutis kunoo jala buune ijoolleen lama hedduutu kunoo bakka jiruu kana hundi haadheesse akkamitti jira diroolachee isaa jechaan ganda galuufi mana galullee akka jijjiiradina godhe sababasaati ani dhugaadha sila ilmaan kun kophaa silaa jiraachuu baanne halkanii guyyaa dalagaa godhareetti najjajjala diinee dalageetiin bakkee goda inni seenee akka hanqabni isa baasa silaa goda faayisa. Inshaallah tanaafuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya ashama harka fuune salaamtaan teenya girtee qilleensaraan dakaa fi gaara baatee bakka jirtan maratti isin bira hageessucha akkuma isinis harku jirtanitti nuti waraana keenya girtee hara nageenya garee girtee najjaar akkuma fatiyaa manatti dhufee mana barbaadetti dhufee gartee miti. Arraan dalaas achumaan taa'ee gayyuu jira naafottuu jeetii yaamadhee ture an achi duraan jira naafottuu jeetii yaamadhee ture dhiira taanaan maachin naan deebin inni dhiira taanaan achitti aanaa deebu akkuma isinis beektanitti kunoo amma qa'ee fi hadiirillee bobbaafnee jira magaalaa keessa najjaa ishee fi gartee hiyyaa sheek tartiib baanansa gartee miti magaalaa tana keessa saffeeyyuudhaaf nuti abdii hin kutannu arraas barus abdiin kutannu hanga isaan kana saffeeyyuu nutti gartee miti ol deebinee gallee numa rafnu baanee arra kunoo eetti argama mana baar gidaara alaa achirratti achiin taa'ee viidiyoo isin himalu jira aduun guyyaadha yeroon tun yeroo asriiti yeroo namni hundi natti qaayyee yeroo anaan viidiyoo alattillee kanin akkanatti dhufe taa'ee isin himaluu danda'e fatiyaan Hadir akka ala jiru akka ala saniin sossooyin akka namni hedduun hojii jiru ammallee irra deebi'ee fatiyaadhaan abdiin kutatti niin jedhan arraas baruu abdiin kutanna gartee fatiyaa gartee hangaan gartee obsi naaf obsi hangaan gartee mana sii barbaadee manallee sii harkeetiin jira inshaallah manaas harkineefi jira daawwattoota keenya mana hanaas irraa qayyarree bakka namni tokko hin beekne gartee miti. Bakka namni tokko hin beekne mana qayyarree feete mana asirraa jijjiirra mana bakka mana nagaa mana gartee bakka namni tokkos ittis dhaquu hin dandeenye harkuus hin dandeenye mana bakka sana harkineefee jirra ammaan tana mana san kireessineefee itti galchuu deemna du'aa ta'isan wallaahi bakka guddaa bakka hedduun jira dhaabbatu jirti du'aan tun bareedduudha du'aa ta'isan ittuma fufaadha warri fatiyaa jinaa hayi maaliif hadiir Fatiyaa jinaa dhamaa sosoota fatiyaa jinaa maaliif deemta fatiyaa biraa maaliif deemta warra jechuu jirtan hayi maaliif viidiyoo fatiyaa hojjeta kan wartanii dhugarsiifnee warra jechuu jirtan an fatiyaa biraa achi sosoo hin beeku qaamaanis isii biratti hin argamne malee yaa mana akka shari'aatiif akka aadaatiin nyattillee mana abbaa manaa hin jirre mana abbaa manaa biraa ka'ee saafira jiru afnarra jira innis kun akkuma isinillee argitan karaan sun yoo badaa ta'ellee karaan sun akka malee hammaa ta'ellee rabbi nagayaan karaa yaman gan nuwaa deebisu karaa keenya rabbiin as nuwaa deebisu osoo gartee ni isin miidhamne osoo waa takka hin taane rabbi nagaan nu biritti haa deebisu jenna ammoo warri gartee fatiyaa mana sanirraa jijjiiri mana biraa wanta godhii fi warri naan jechuu jirtanillee mana bakka sanirraa bakka jarree sheeyitaanii dhufee isin duuba naan najisan bakka sanirraa jijjiirachaa jirtanii bakka mana sanillee irraa jijjiiruudhaaf kunoo waadaa akkuma isin hojii waadaa seenetanitti jirra mana irraa jijjiiruu yaana mana harkineef jirra mana sanatti hoggaa galchine kalaas achi booda hoggaa mana sana galchisan booda san booda hoggaa mana sana guurree mana sanillee isin agarsiisuu dandeenya inshaallah isin rabbi haala gaatin amma immoo fatiyaa akka isinitti jirtu ammallee isin dhageessa sagalee isii
ittiin dawwala fatiyaa akka gartee ulaa tana dura hin deemin isin naquma qabdillee warri gartee hajirichi dura deeme jettanii shakku jirtallee shakkeen isin keessan dhufin an fatiyaa akka obboleetti tiyyaa akka haadha tiyyaa akka obboleetti guddoo takkatti laala mallee guddattee namaan gartee baari jechuun obboleessa kiyya guddaa amma hoo akka namaa gartee abbaa fi hangafta qabda ilmoon abbaa hangas sakkaan abdadhaa achumaanuu baar gartee rabbi nagayaa fayyaadhaan bakka itti deemsu rabbi haa geessu yoo bakki sun bakka hin taane yoo taate rabbi nagayaan karaa keenya bakka nu biratti haa deebisu asumaanuu du'aa teessaniinis lucunaa dhaabbadhaa isiniin jecha amma mee fateetti hin dawwala. Akkami nagayaan oolte? Fayyaadha nagaa. Alhamdulillah. Gaata rabbiiti gaa. Jirra. Maaliif jirta? Haaluma taasisaa jirta namallee. Haaluma kana tattaa'u jirree ala kanaan sossoonu. Mana taakaadha. Wanti isin jechuu barbaade manallee sirraa qayyarra jennee manallee nama ergeetiin manallee barbaanne manallee harkanii jiranii. Ayyee. Mana sirraa qayyarraa inshaallah isin rabbi haalee gaatiin ammoo. Mana ni jijjiira dirqama mana jijjiiruun dirqama. Mana dirqama sirraa jijjiirreete bakkuma manni kun gartee si jala deemee dhufee najjaar gartee daagaana sitti olaanoo jafaqaa oloo kanarraa mana sirraa jijjiirreete. Maandi fi noo guyyee islaattee bi. Harkataa waan harkataa. Siraa deebi'ee wayyaadhaa miti bar siraa ana achi jiru dhufe wayyaadhaa bar nagee bar siraa dubbiin dhumattee wayyi. Maalli bar guyyaa san yeroo mana keessatti qooqusadde malee silaa deebi'ee isaaba isaan galchaa koonnaa dhiibbine haa taatu. Anamma gartee miti Kadiirii fi Amakka illee magaalaa deemanii barbaadu jiranii. Lama hedduudha namni biraallee namni deemee barbaadu jiru goda isaan seenan namni naan jechuu jiranii anees gaa gartee miti hanga gartee inni hunkaari bahutti takkaa isa qabanii abdi sanillee hojii qabanii gartee miti har tokko bahanitti. Ani gama kiyyaan ani manas harkamee raayin diimaa galdumayisaa inni beekurraa ani bagadda. Garuu nama illee isaa fi abdii san qabuu qabde. Hanga abdii dinagdees qaba magaalaan tuniyyuu hin xaaramtu ni beektaa? Magaalaan tun akkasumallee hin xaaramtu namni hedduudhaan namni deemee barbaadu jiru inshaallah gartee miti. Amma deemee abdii wajjin harka ol keessaa qabanii gara waamee dalagu deeman akka hin dhageetti. Anaaf ni dhalachuu jira naawwan akkan inshaallah bismillaani naannoo inni beekuu fi bakkuma ganda inni beekurraa fagaateetiin jira inshaallah ni fagaadha biyyumatti qonnaa fi rabbiin jee. Mana khalaas boruu fi iftaan keessa mana guyyaa taateefuu gartee miti siiguurra mana kana dabneetitti gurra. Bakkuma isaa achi booda ana gartee miti hangam mana sirraa jijjiiru jedhin mul'ata ana dura taa'u jira hoggaan mana kana sirraa qayyare booda. Inni bugaan hojjetaa mana isaanii beekan hojjetan sareedha saree bakka takka waa harkannaan bakkee biraa kutaa amma bakkee biraa naannoo jiran isaafi abdii. Abdii keessa kaatee abdii waliin jiran gartee nuti duraanuu beekna akka abdii hojii jiran. Harka ol keessaa qabanii illee isaan qabdanii dachii sana xaaruu qabdan yoo isaan qabdanii isaaban galchiin nama meeqanii ta'an isaan lamee. Isaan hanga magaalaa tana keessaa galchuun hoggartee miidhagina tunuun xaaramtu inshaallah galchuu qabna inni ofirra murteessinee jirra nuti. Jafaqa akkan duuni akka jiraannetti jafaqa isaan. Najjaaj akka gartee hidhee gartee mi najjaaj rabbii yoo hola nu dhaabe hidheetiin gartee miti akka ati gartee miiqaa beeksitee irra dabadhaaf gootu gartee miti hanga inni ala taa'ee alaatti gurguraalee gartee miti. Jafaqa akka dhiiraa wata kanaan raginaa garree barisaa. Laa dhiirtiin moo hundumtuu sumaatu kana miiqaa irra beeysaa hidheetiin harka gadi galchuu ta'a inshaallah. Filaanaa harka fide najjaaj barbareen girgiraa naqee kan ta'u laame. Inshaallah tanaawu. Garaan nagubee kana isa qaama guutuu barbaree uluta inshaallah naarsa rabbiyaati. Rabbii harka keetinni deebisaa nutis kunoo jala buune ijoolleen nama hedduutu kunoo bakka. Jiruu kana hundeen haadheessee akkamitti jiraa dirollaachee isaa jechaan ganda galuufi mana galullee akka jijjiiradina godhe sababasaati ani dhugaadha silaa ilmaan kun kophaa silaa jiraachuu baanne halkaniif guyyaa dalagaa godhareetti najjala diinee dalageetiin bakkee goda inni seenee akka hanqaaf inni baasa silaa goda faayisa. Inshaallah tanaafuu. Yeroo yaa'ee godhuun qabu filattoo. Namni beekee namni ammaan tana yeroo waa xiqqoo booda bara inni harka keenya deebuun isaa deebuudha. Gartee Amakka'ii fi Kadiiri namni biraallee hedduudha akkasumatti
namni na bira jirullee hodduudha haa rabbiin gartee harka keenya buusu numa noolu gaafa rabbiin harka keenya tanaafu waa takkaan maa rakkatanii waan ayyam ati waa hundaa waan ulaatara duraan jira yeroo muraasa booda inshaallah gartee manaas jaayiza sii goone mana keessatti ol si galchina akkana mana haraata namni tokko hin baane nuti gartee yoo nan deemees gartee mee nama biraa godheetiin jira nama gartee taa'ee waa salachi taate eegu dalagaa namaan badala hiyya ergeetiin badala hiyya nama haayaatiin jira ayye nagaan bulee waa takka yaadini waan ala waan waa takka sodaatini waan ala siiqan noo jiraattees waa hundaa'u nu dubbadhu ayye nagaan naa jiraadhu nagaan naa daawwattoota hordoftoota keenya kun akkuma isin hin jennetti nuti hulaasan duraachisu soonee dalagaa tiyyaas dhabeetiin najjaaree fi sheek tartiib baansan dalagaa godhadhee hojii godhadhee hangaan jara san gartee miti goda dhukkee baasutti anis kunoo namoota anaaf badala keessan taa'ee fatihaa eegaa isin deema hanga abdii fi najjaara san qabdanitti olumaan deebina ayyeetiin jaraas ergee jira najjaashee fi abdii san hanga qabanitti hamma ka'ee fi hadir toobilleen kunoo viidiyoo isinillee rakkatanii jirtanii isaanii deemee barbaadu jiru angartee viidiyoo durattu telefoonaan wal quba qabna bakka meeqa kunoo manaan itti ergee mana bakka kana akkanaati kunoo namni as jira jedhanii risaalaan nu barreessu jira itti dhaqaayyee mana sadillee dhaqanii irraa dhabanii turanii asmaanu daawwattoota hordoftoonni do'aa teessanii nu cina dhaabbaddaa rabbi harka keenyatti haa deebisu yoo najjaan akkanatti hinee gartee miti akka gartee mi harka fatihaa deebifnee fatihaan gartee miti gaafa kaan qofaan keessee fi miti akka isin mishigir beeksisee dhabdhaf gootee afaan buuftu yoo nuti hin godhin waadaa isinii gallee jirra inshaallah warra waadaa kana gartee mi guutu rabbi nu haa godhu rabbi nu aansu garee shaytaanaa hangas keessaa tara innutti inshaallah isinii rabbi haala kaatiin dandeettii isaatiin irraa aanna asmaanu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu